እናቴ ለቢዬ ከቶም አልከፋ እኔ ሳይቻለው ስትሞኝ እናቴ ለቢዬ ከቶም አልከፋ እኔ ሳይቻለው ስትሞኝ እና ኦቶካሌስ አከተሳ nama ibek abu tokko nakastate malgoti essa qabbiyudha hun yona badde jechuudha wagga sadi oki wagga lama daa'imummaa ishii sila ta'eef sadarkaan taane irratti waan hin taane waan irra ga'eef sababa onneen kan ishiin qabamte jechuudha fakkeenya wagga sadiitti duratti bargit injira amma fakkeenya akkam keenya yookiin haadholiin keenya warri gurguddoon duraanii waggaa 14 nerme da'e jechuun danda'ama garuu waggaa 13 an dhaga'een beeku maala sa'ufan barbaade yeroo kanatti saatii kanatti namni baay'een qormaata qofa ta'eera jireenya mataasaa karaa adda addaatiin mijeeffata gidduu koo maaltu jira kaleessa maaliin dabarse jechuun fagaateera fakkeenya abbaan ishee haati ishee erga gargar ba'anii iddoo isaaniitti jireenya mataa isaanii jalqaban yeroo haadha bira dhatte haati kolleena jibbite jette yeroo abbaa bira dhatte abbaan illee guyyaa tokko itti bilbilan saaxiniin reemba kee yoo si qoomsa siifan erganaan jedhe isa dhumaa jette abbaa akkas namaan jedhu sargee hin beeku sababa isaaniitiin qoramte jechuudha yeroo kana immoo namni dhugaattiin wal jaalatee waliin jiraate akka haadha keenya akka akaakayyuu keenya kaleessaa sana jireenya akkasiin jiru soba kaleessa qabeenyaatu hin jirre yeroo akkasii yeroo akaakayyuu keenya akkaan keenya haadholiin keenya jiraatan jaalalli dhugaan nagaan hin jira garuu qabeenyaatu hin jirre hadhammoo qabeenyatu tarkaanfatu namni garuu isa dhugaatti jaalala isa laphee keessaa hin qabu isa dhabuun immoo sammuunas miidiyaa irratti kan argitanidha lubbuu nama baay'ee baree balleessa jireenya nama baay'ees hin balleessa fakkeenya jaalalli xiqqaachuu yookiin akkuma salphaatti ilaalamu irraan kan ka'edha abbaan manaa haadha manaa kan qalu yookiin immoo haati manaa abbaa manaa kan ajjeeftu aaduu yookiin billaa fudhatteeti inni kaan immoo walitti dhufee yeroo gabaabaa keessa gargar ba'ee ilmaan yookiin daa'imman gidduu isaanii dhalatanii qormaatatti gaggeessu jechuudha kanaaf anwaa'in fuulduratti dhaloonni fuulduratti itti deemu akkamitti fakkeenya maaliif fudhatee akka deemu daandii akkamiirra akka deemu jechuun fakkeenya mucaan kun haadha abbaa isheerraa kana barachaa jibbiinsa ofii waliin hin jiraanne gargar ba'anii ishee jibbanii maaliin guddatti mucaan kun fakkeenya maaliitiin guddatti fakkeenya maalii walirraa fudhatu fakkeenya jechuun nuti waan tokko mee yookiin gadi jedhanii kabaja namaa kennanii nama bira darbu maatii keenya yookiin immoo obbolaan gafarra barachaa dhufne miti fakkeenya ishiin akkamitti guddatti kanaaf dhaloonni inni ganaa booda kana dhufu yeroo kana miidiyaa irratti argu yeroo kana ijaan argu nama lubbuun aatii abbaa innaa ajjeeftu taa'ee ilmi ilaalu amma dheengadda mucayyoon tokko asuma numa faana waan nu beekti alaa kan deemtu waggaa 3-4 darbiteerti akka durbiiti jechuudha abbaan manaa ishee kan durbii mucayyoo sanaa jechuudha abbaan manaa ishee rukutee mucaa kan waggaa tokko najjeesse ofishii immoo haadha manaa mataa sammuu babbaqaqse jechuudha mucaan tokko immoo inni guddaan keessaa waggaa 5 hin kaate jedhan hin bane kaannan qabee fuudhee deemee booda poolisiin hin qabe yeroo qabanii amma mucaan kun akkamtu guddatame saayikolojiin isaa akkamtu guddate jechuun maatii akkamiirraa akka guddate maatiin akkam wal gochaa akka deeman akkamitti akka guddate waa barachaa deemaa jechuudha akkaataa inni aaduu haadha isaatti ol fudhatee obboleettii isaa yeroo ajjeesu mucaan sun ilaalaa jira waggaa 5tti sammuu keessaa of qabaate yeroo guddatu maal barate kanaaf dhaloonni jiru immoo yeroo miidiyaa irratti kana ilaalu yeroo gola mana naannoo irratti kana ilaalu maal barataa dhufa laata jechuun maal walii dabarsa inni guddaan maal dabarsaaf jira dhaloota baay'een ulfaata dhugaa waaqayyo baay'ee immoo wanti barbaachisu kadhata qofaadha jechuudha
dhugaarratti fi dhugaarratti kadhatan yoo kadhatan dhugaadhaan akka sagalee waaqayyootti yoo jiraatan malee qormaata isa yeroo kana daqiiqaa kana dhaloota amma jiru irratti jiru kun kadhataa fi laphee gadi cabaa waaqa kadhatee namtuyyuu deebisuu hin danda'u jechuun maaltu mama kana booda wanta addaa maaltu dhufa fakkeenyaaf obboleessa ajjeesu haati abbaa manaa ajjeesu abbaan manaa haadha ajjeesuun bakka argame ji'a mul'ate fakkeenya wanti kana caalu maaltu dhufa biyya lafarra dammoo Itoophiyaan biyya namaa yoo deemne sarraatanyaan nama ajjeefti jedhu biyya keessoo ta'e sarraatanyaan ijaanuu waan argamedha nama lama qaltee daa'ima lama jechuudha. Jechaan otoo hin taane waan mul'atu ta'e jechuudha. Garuu kan hojjetu nama lama sadii gad maqaan walumaa galatti waamamu. Abbaan mana haadha manaa ajjeesuu waan ija keenyan ilaalu iddoo 10 iddoo 5tti babbaasee jechuudha ol fuudhee. Torbee kana keessa immoo faallaasaa haati manaa abbaa manaa kukkuttee awwaaltee algaa jala godhattee guyyaa afuradda dhoksite booddee to'annoon akka mul'atiin beekama. Kun immoo inni waggaa lama wajjin jiraatee ishee sajjees miidiyaa irra mul'achaa jira. Maal taa'u filaa kana mootu? Mucayyoo kana maaltu na gaddisiisa immoo waa'ee kana haasa'u otoo hin taane qormaanni eessaa dhufeet mucaan qormaatatti darbitee jalqaba garuu waan isin dubbachuu barbaadu karaa danda'ameen mirgit gargaaramaa jirti iddoo gaarii jirti waaqayyoon akkuma karaa namaa yoo kufte karaa ta'e immoo waan dhoon lama kaasa bartanii akka tasaa maatiidhaan jibbamte abbaarraa dhalatte haadharraa dhalatte isaan jireenya mataa isaanii iddoo isaanii qabatanii edda gargar ba'anii jechuudha. Haa ta'u garuu isheen goodattattee jirti. Otoo gaarummaan deeman immoo bulchuun daandiirratti nama hin eeggata. Iddoon buluun dhabee jechaa turte mucaan kun yeroo baay'ee gaafa kaanis namuma kadhadheen ol seenee bulaa ba'aa jettee shamarreedhaan saayikooloojiin isheetuyyuu baay'ee hin xinxaalaa. Yaa xiqqoo sila taateef sirriitti xinxaalle malee too waggaa 15-16 guutte hin bultu amma tokko ala buluu nama jettiyyuu. Ishiin akka haasoftutti immoo ala buluurra mana namaa nan gaggaafadhe namni akka shamarree ta'e beeku na bulchuu isa jedhurraa akka inni akkas jedhette. Guyyaa lama sadii yookiin guyyoota baay'ee bulchanii guyyaa isa tokko shufeeriin gatameette fuudhee maatii koo biraan si geessanaan jedhee iyyee sin bulchanaan jedhee bulee achumaan akkas jette umuriin ishee akkuma miidiyaa baay'ee dhageessaa umuriin ishee waggaa 13 sana booda hojii mana juusiin galeette. Ji'a sadii booda na dhukkube jettee onneen na dhukkuboota saa namaan beeku waan hin dadhabinatti fakkaate jechaa turte. Sana booda hinga tantee otoo taa'aa jirtu otoo ala mana barandaa beesa kiristaanaa charchii achi jala otoo taa'uu jettee ji'a 7-8 guuteette otoo teessuu warri haadha fi mirga daa'immanii fi haadholii gargaarsi akkasii achitti na arganii na fuudhanii galanii jetteetti gargaarsa isaaniitiin yoo mana kimiitti kan isheen fayyadamaa turte achi ka'een immoo uffata miicuu yookiin immoo wanta hin ta'e hojii yeroo jalqabu lafaan nadhaa jette garuu isheen akka dhibeedhaan qabamte hin beektu jechuudha. Yeroo dubbattu ammallee hafuura addaan kutti namni waggaa 13tti da'u jechuun inni sadarkaa irratti da'u ilmoo godhachuu jedhutti dhibee baay'ee rukutama yookiin immoo sana dursa qoraannoo danda'ala da'uusa jedhamu yeroo kanatti hin qorataman. Sana boodadha doktoroonni illee itti himuu yookiin onnee dhukkubsatta jedhanii itti himan ammas saayikooloojiin lammasaa hin tuqama isa duraatu tuqamte waan ta'eef. Otoo warri na gargaaran sun nan fuudhin haadha kootti bilbilaan sin barbaadu natti hin bilbilin na rakkisuun jireenya koo jiraadha naan jette haadha ishiiti. Abbaa ishiitti bilbilaan immoo natti hin bilbilin yoo saaxinii reeffa kee dhabde sin gargaara jedhee jette. Sana booda akka tasaa waan isaan baasee fi achitti gargaaramte tajaajilamaa turte garuu ammas onnee jechuun wanti deebi'amu hin jiru jechuun onnee horicha isaa fudhattu malee wanti jijjiiramu hin jiru wanti bakka namaa bu'u hin jiru amma jiraatan amma dhaban
gaafa deeman deemudha jechuudha. So kun sababa maaliitiif kanarra buute jechuu barbaadeen yaani sababa maatii ishiiti jechuudha. Jalqaba sababa wal dhabiinsaatiin kan ishiin goodatti baate lammata immoo sadarkaa ishii hin barbaachifne irra kan geesse dhibeedhaan qabamte sababa maatiitii jechuudha. Kanaaf warri sammuu gurguddaa yookiin immoo maatiin gurguddaan mana qabdan xinxaaluu yaada baay'isaati. Jireenya maatii ijoollee keessaniitiif jecha jireenya keessan boruu dhaabbannoo keessan boruutiif jecha irra deddeebi'aa xinxala. Wanta gochuuf deemtan tarkaanfii fudhattan irra fudhachuu dursa garuu xinnoo ishii xinxala. An fakkeenya warra Itoophiyaa keessa akka seerri murtoon dhugaan hin jirre hundumtuu beeka daa'ima guddaa. Garuu kan biyya Kanaadaatti haadha manaa isaa ajjeese suni baay'ee wis jedhe dhugaa Waaqayyooti. Maaliif seetan biyya namaati waan ta'eef seerri seeraa hidhamnaan hidhameera. Hiikamuu minaan hin jiru. Biyya keenya gin waggaa 18 murtaa'e waggaa 3-4 booda karaa ta'een ba'eera. Kanaaf gaabbii bor ofii keessanii iddoon taanee jiraattu waggoota keessan baay'ee jireenya keessan rifannaadhaan jiraattu naasuudhaan jiraattu wanta gootan sana gaabbii qofa yeroo daqiiqaadhaan jechuudha. Kanaaf otoo murtoo waan baay'ee fudhatiin jireenya keessan irratti maatii keessan irratti lubbuu nama baay'ee hin balleessin. Xiinxaluun gaariidha. Adabbii ofittis fuutanii namattis fudhattu jechuudha. Lubbuu namaa balleessuu jechuun yeroo kana ulfaatu dhuga. Baay'ee tokko ulfaata. Kanaaf lubbuu namaa irratti fakkeenya namni of jaalatu tokko akkamitti nama jibba yaada. Yoo jaalala hin qabdu keessa jechuudha. Ofoo jaalatte mataa keetiin yoo of jaalatte nama dandeesse jibbuu hin dandeessu. Jechuun nama hin dandeessu jibbuu. Murtoos nama irratti fudhachuu hin dandeessu. Garuu keessi kee nagummaa, qulqullummaa, jaalalaa yoo hin qabaanne namatti sadabbii ol fuudhaa salphaadha. Maaliif nama irratti inni ol fuudhu karaa ta'een seerichi ol harka ol sirratti fuudha jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Viidiyoo mucaa kana sheer godhaakin amma jirtutti gammaddee boqattee akka jiraattuu fi mucayyoodhaaf gargaarsi godhamaa jira. Waaqayyoon haa eebbifamu. Ammas gargaarsa akka itti fufuuf isiniin jechuu barbaada. Chaanala koof immoo haaraa warri taatan seenaa subscribe share like gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Sagaleen immoo baay'ee fagoodha. Fagoorraa otoo hin taane utaalloon naqamee jira waan ta'eef sagaleen koo baay'ee isinitti illee dhaga'amaa yoo jiraachuu baate jechuudha. Kanaaf yaada gaafii yoo qabaattan koomentii jala naa barreessaa. Gaafii keessan immoo walitti funaanee viidiyoo waraabee walitti qabee isiniif nan deebisaan isiniin jedha.